Hello, akkam jirtu fayyaa keessanii? Har'a immoo mata duree adda kan ta'e hawaasa keenya keessatti akka hir'inaatti yoo gaabbiin jira jedhee waan ayyaana irratti isarratti waa isinii qabadee jira. Hayataan hordofanii affeerra. Amma sooshaal miidiyaa keessaa immoo YouTube kan jedhu filatamee jira jechuudha. YouTubein kun namoota baay'eetu fayyadama biyya kana keessaa, keessumaa namooti tarii sirba garagaraa faarfannaa kan amantaa wajjin saayinsii wajjin kan akka koomeediiwwan garagaraa muuvii garagaraa ta'e wanta baay'ee haala barsiisu waan hedduutu jira. YouTube irra sarchi godhanii yookiin barbaadanii argatu. Sana booddee sarara namooti baay'een akka isaan fayyadamanii beekama. YouTubein kun maali kan jedhu akkamiin jalqabame, kaayyoon isaa ganamaa fi kan ammaa maal fakkaata, amma kamiin madaalama kan jedhu viidiyoon jalqabaa YouTube irratti maxxanfame yoo akkam ture, hawaasi akkamittiin fudhate kan jedhu isallee ilaallaa. Yeroo ammaa kana maalirra jira, hordoftoota meeqa qabaa kan jedhu tokko tokkoon ilaallaa. Kanaaf na duukaa bu'aan affeerraa kooti. Egaa YouTubein kan inni jalqabame namoota sadiin yeroo ta'u, isaan sadiin kun inni jalqabaa Chad Harley jedhama, Steven Chen, Jawd Karim warra jedhaman kana sadeen akkuma isin iskiriin irratti argaa jirtan kana jara kanaan yeroo jalqabaaf wixineensaa qophaa'es hiriyoota jarri kuni hojjettoota waajjira PayPal jedhamuuti. Egaa PayPal beekamaadha addunyaa irratti. PayPal karaa ittiin maallaqa addunyaa irra ittiin sosochoosuudha. Hojjettoota PayPal kanatu yaada akkamii fidaa viidiyoo hojjetanii marsariitii tokkorra kaa'u, sana booddee namoonni karaa ittiin wal baran haala mijeessuu kan jedhu wixinee tokko qabatanii dhufanii wixinee sanarraa ka'anii gara kanaatti dhufan jechuudha. Akkam ture immooti kaayyoon jalqabaa ittiin marsariitiin kun hojjetame maal ture kan jedhu namooti baay'een keessumaa ijoolleen durbaa waa'ee isaanii jechuun baayogiraafii isaanii quality qaban, gaarummaa qaban, dandeettii qaban of beeksisu jechuudha. Viidiyoo hojjetanii sana booddee marsariitii taan in hookaap jedhamu irratti maxxansuun isaa maxxansanii booddee namni baayogiraafii isaanii yookiin immoo waa'ee isaanii kanaan baay'ee hawwatame. Nama sana qunnamuuf sana booddee walitti dhufanii hariiroo uumuu, wal kaadhimmachuu, maal keessa seenuu danda'u, yoo milkaa'an wal fuudhuu sadarkaa jedhutti darbu jechuudha. Egaa jarreen sadan kunii jara kana wal qunnamsiisuun akka birookerii yookiin immoo akka faddaalaatti gargaaru jechuudha. Kan argatanillee kanaa wajjin wal qabataa jechuudha. Egaa kana viidiyoo kana yookiin YouTubein kun yookiin marsariitiin kun aktiivii ta'uuf maal ta'uu qaba jechuudha. Akka barbaachisummaa isaatti ijoollee durbaa qopheessanii viidiyoo qopheessanii maxxansuu qabu. Sana booddeedha jechuudha. Garuu wanti nama ajaa'ibu qarshiimtillee yookiin maallaqni kaffalameefillee ijoolleen durbaa waan kana gochuuf fedhii hin qaban ture. Kanaafuu yaadni biizinasa kanaa kufaa ta'e jechuudha. Fudhataman arganne jechuudha yaadichi. Jarri kunis egaa baay'eetti dadhabanii turan waan ta'eef yaada isaa maal godhanii gara viidiyoo waliigalaatti yookiin immoo jeneraal hosting platform viidiyoo gara kanatti jijjiiran jechuudha. Kana jechuun inni barbaade waa'ee barnootaa, inni barbaade waa'ee muuvii, waan barbaade irratti maxxansaa. Sana booddee namoota daawwatu, namoota daawwatan sanarratti hundaa'ee kaampaanonni garagaraa achirratti piroodaaktii isaanii yookiin oomisha isaanii beeksifatu. Achirratti isaan beeksifatan irratti hundaa'ee maallaqa sana fudhatu jechuudha. Kanaaf egaa maqaa ganamaa kana ture irraatii gara viidiyoo waliigalaatti yeroo jijjiiramu YouTube kan jedhu moggaasi kun kan kenname erga viidiyoon waliigalaa maxxansuun akka danda'amutti erga waliigalamee booddeedha jechuudha. Egaa viidiyoon jalqabaa maal ture kan jedhu akkam ture, hawaasi akkamittiin ilaale, namoonni akkamittiin fayyadamtoonni YouTubii akkamittiin ilaala. Viidiyoon jalqabaa wanta kana yaada wixinee kana qopheessan keessaa nama tokko kan ta'e Jawd Karim namni jedhamu kuni co-founderiin kuni bara 2005 viidiyoo tokko Me at the Zoom kan jedhu qopheesse. Sana qopheessee booddee marsariitiin kun yeroo sana egaa
ammayyaawaan ture fiicharii yookiin wantoonni har'a akka salphaatti nuuf fayyadamuuf nu gargaaran kun baay'een isaanii irratti hidhamanii hin turre waan ta'eef haa ta'u garuu viidiyoon kun namoota baay'eedhaan ilaalame. Ibsuun namoota baay'eedhaan ilaalamuun isaa immoo yaadi biizinesii kun baay'ee hawwataa akka inni ta'u taasisee jira jechuudha. Isaanis kanarraan haamilee gaarii argachuurraan viidiyoon Roonaaldinoo namoonni baay'een beektu taphataa kubbaa miillaati. Namni kun viidiyoo inni hojjete yookiin viidiyoon waa'ee isaatiin waraabamee achirratti yuutuubii kanarratti maxxanfamee namoota miiliyoona tokko yeroo jalqabaaf riikardii yookiin jalqaba kan ture kan galmeeffamee ture irraa baay'ee fooyya'aa kan ta'e miiliyoona tokko kan ta'anii namooti baay'een daawwatanii. Egaa kanarraa kan ka'e kaampaanii gurguddoon gara biizinasa kanaa yookiin gara yuutuubii kana bituutti xiyyeeffatan jechuudha. Egaa kanumarraa kan ka'e bara 2006 Google kaampaaniin maallaqa doolaarii biiliyoona 1.65 jara kan sadeen irraa bite jechuudha. Aayidiyaan akka salphaatti jalqabamee haga kanaatti gurguramuu danda'e jechuudha. Sana booddee siistemni barbaachisu yookiin sirni har'a akka salphaatti itti fayyadamnu kun suutuma suutaa baay'ee fooyya'aa dhufe namoonni akka salphaatti fayyadamu akka salphaatti argachuu danda'aniiru jechuudha. Egaa yeroo ammaa kana yuutuubiin maalirra jira kan jedhuu fi wantoonni jalqaba hin turre baay'een isaanii baay'ee itti daddabalamanii jiru. Fiicharii hedduutu itti dabalamee jira. Fayyadamtoota biiliyoona 2.3 oldha kan yeroo ammaa kana kan inni qabu jechuudha. Har'arra jechuudha haga guyyaa har'a kanaatti. Isaan keessaa parsantiin 79 namoota akkaawuntii dhuunfaa banatanii yookiin Gmail akkaawuntii banatanii itti fayyadaman keessa jiru jechuudha. Egaa namooti baay'een biyya keenya keessatti akkaawuntii kana hin qaban waan ta'eef viidiyoon tokko gaafa inni laayik godhaa yookiin sabiskiraayib godhaa yookiin gaafa gaafatamanii gochuu hin danda'ani. Maaliif namoonni baay'een akkaawuntii hin qaban waan ta'eef. Egaa laayik gochuufis sabiskiraayib gochuufis viidiyoo tokko akkas gochuufi akkaawuntii qabaachuu qabu. Biyyoota guddatan keessatti yookiin biyyoota waa'ee marsariitii kanaa sirriitti beekan keessatti namoonni akkaawuntii banatanii fayyadamu jechuudha. Dadhabinni guddaan isa kanarra ni jira jechuudha. Namoota baay'eef carraa hojii banee jiranii kan biraa yuutuubii yeroo ammaa kana namooti baay'een chaanaalii dhuunfaa banachuudhaanii achirratti wanta piroodaaktii wanta hawwataa tokko koomeedii illee ta'uu danda'a waan garaagaraa argachuudhaanii galii achirraa argamuun immoo sheerii argachuudhaanii namooti baay'een jireenya isaanii ittiin gaggeessaa jiru jechuudha. Inni kan biraan marsariitiin kun yeroo ammaa kana yookiin fayyadamtoota baay'ee qaban tooppitee yookiin warra sadarkaa 10ffaa keessa jiran keessatti ramadama. Keessumaa immoo baay'ee ariitiidhaan dabaluudhaan beekama. Ariitii guddaadhaan dabalaa jira jechuudha. Hordoftoonni isaa namooti fayyadaman baay'ee dabalaa jiru. Inni kan biraan tamsaasa kallattii fa'aa laayif istiriim kan jedhamu fa'aa fiichariin kun fa'aa Google kaampaaniidhaan itti dabalamee tajaajila akkasiillee kennaa jira. Namoonni chaanaalii dhuunfaa banachuuf carraan kennameefii jira. Fiilmii garaagaraa onlaayinii kireessuu. Namoota darbee immoo karaa ittiin wanta kana sekiriitii yookiin karaa ittiin wantoota rakkina uumuu danda'anii rakkoo hawaasaa rakkoo garaagaraa viidiyoon hin barbaachisne illee achirra kan galleef karaa ittiin to'atamullee ni jira jechuudha. Sadarkaa haga kanallee deemee advaansii ta'ee jira jechuudha. An har'aaf qabadhee kanan jiru yuutuubii kana fakkaataa. Yuutuubii nagaa har'a hordoftoota amma kana qabaa. Namoota baay'ee carraa hojii banee jira. Namoota baay'een carraa hojii hin qaban biyya keenya keessatti. Egaa akkamittiin carraa hojii banuu danda'a? Akkamittiin galii yuutuubii irraa argamuu danda'a kan jedhu kutaa itti aanu keessatti isin qopheessa. Har'aaf egaa viidiyoon kun yoo isinitti tole laayik godhaa, sheer godhaa, hiriyoota keessaniif waliif daddabarsaa.